السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل كان كبجمتوتا دعوتوتا عشان تقدرتو. درتني جواتني قلت ربي. دجاني دفني ركب جمتوتا دعوتوتا كينيا. الرقم بفكرنا ديبني دفني ركب جمتوتا دعوتوتا كينيا وان هرايا في وان باي دسنا مجيب كبني ديانه. كبجمتوتا دعوتوتا كينيا وانا مجدرت سنقدر تكون لا لا كوبي كان كوتي نتو كوبيسه. Kopi kadir, lumayan senang arti jadi lumayan itu. Kopi kan hunta kopi setin ini agar tani hada mana tiya. Aisyah ninggam macam saja deh. And ulat, sos, afur, shan. Dulu sos, afur shan. Ayah, mata lagi enak kadir kali tiara. Undang dulu, ada semua lagi awal. Kawajam tu tak dapat tu tak kenya. Baik, yani kopi pun berubah ciptaan ini. Syari gutti jadi jalan t-shirt yang madura delala. Mana ni jatan ini? Chef itu hendak jadi gana meraki. Chef kadir tu re. Hato alhamdulillah. Amma mata walit ini walit jadi chef ni. Tekisyo babade se nanti mana jatan jadi tu kamera se nu dah bebetan dulu. Amma ada kan ada kuat nak kawin sih saya betul tidak betul tak kira soal kini chef itu ya arge salah video orang betul agar sisa tu re. Garu mana kawin wanti harat agar mana kani nada barajira. So mungkin kiri kira sini lah kalau chef yang jadi berarti kiri ni betul ni. Kalau kan waktu itu sedih aja tu ya. Dia di kalau dulu lah aja. Karena bicara itu kiri mal karena bicara. Mal karena bicara berat. Mal karena bicara jadi rawan ni faja karena gunda nagis sih sebetul ni nyata kopi sukur si kopi su wana kasih kana mesti betul ni. Bazoe dulu nyata kasih. Dulu wana berada di situ. Ega kabuyam tu terdapat tu tekenya. Ada kopi aja iman kaba. Karena dulu mo video dah berkesati. Video guya suni yomi. Guya sadi dulu mo akas dora video yang jadi tu re. Video sangkesati kopi wahai tu kopahe tu re. Kopi sangkesati mo tu. Kopi wahai kopi se kopi seni mo tu kopi arah karena je cuda. Kabuyam tu terdapat tu tekenya kuno aram mo mata itu dah je cuda. Marifi. Hiriyaaki yooyitiin surprise gochuu barbaada jedheetiin baay'ee ifaasisee ture Aishaa. Inni akkasiin darbee eega jedheen booda immoo Aishaa surprise gochuuf kun har'a guyyaan naan jee haadha manaa kan koo Aishaa haala waan isii madaalullee surprise isii gochuu baadhu xiqqishoo hagotaa fi nagumnaatiin jettii miidhagamuudha. Kennaan xiqqaan qabu. Kennaan xiqqaan qabu daawwattoota kennama qabu walii kennanii inni yaani kaa muulaazim yaani dahaa muulaazim yaani. يعني ذهاب اللي تودن دام بيكم أنت مرامو ذهابي متي أنت ذهابي متي تلك صح أما في دين فكما جبتوا تداوتوا تكية باي فكوا في دين فاسما في دين بايش بيتن Abang mana ni naga surprise gochu berbeda nama me? Iya tahu kamera kita tu tuan tapi ada apa tu bulan sih sekarang kalau berbeda pun. Sekarang Bismillah. Ejak kau jam tu terdapat tu tak kena dia akan mesti berbaca fide. Najala jadi ane maja cuma berbeza mana lah kau jam tu terdapat tu tak kena. Kalau awak kata seninja nak kau jam tu terdapat tu tak kena. Member itu lah. Sah. Kau jom tu terdapat tu terkena kau nana urke ni. Aisyah. Kau hanya nak jelas mana nak kau udah kau makin lagi ni perasaan ni. Jawab tu dia aku nak kau era apa mana dia. Ayah tu minggu das kerana tepat. Direct kau kamu. Amma le chance kena jaiban kaba. Ini le. Kena dia pun dia sudah fotokopi aku ni abaya lupa dah. Amanti usli waktu itu tiada kan masih kabarnya kan botol udah bisa kamu juga sudah selesai bamba ada nafang gitu foto dari apa nak kenera harga atau mau foto jalan udah foto berlah foto anak jalan tadi dua puluh lagi kan aja jalan sering dulu kan sudah nemu kabarnya tu terdapat tu terkenya Aisyah yudra velo bitar jadi tu kopese velo mau tu bete nega after aga yor binjre sargi gola chunke na sargi gola chunke na wante Gap sargi kena velo bitar jadi velo numo raim pare dakan jadi
yaaduudhaaf Yaada amma kana yaadni veeloo kana fakkaatu fidee hin dhufe Ayyee. kabajamtoota daawwattoota keenya hiitee nutti agarsiiftu baay'ee bareeda. Isinillee baay'ee itti gammadan jedhee yaada. Kana fakkaata. Kootu qabane. Kootu kan hiikee dura gubikee keessa deemta kun. Baay'ee. Hayyee daawwattoota kennaa kuni veellatti ka dhiyaatu qamisii. Maashaallah tabarakallah zabanaa hidhachuun kuni nama duratti ilaalee jaalataa jira kan dirgaru kanarraan ga'ee jira kun hojjan isaa kanan bal'ataa jechuun malee ani sirri jaaladha nama irratti Osoo nu direttee nutti agarsiifte ana daa'imsina jedhaayyuu kabajamtoota daawwattoota amma keenya. sana viidiyoo guyyarraa seenaa waan ta'eef kan viidiyoo kibiraa keessatti argitanii amma dirachuu irratti tolaan jiru beekanii ani mooraalii gadi eeguuf ka'ee malee deessitanjaa miti qufanne jira isinillee anaa osoo fanna jiru seenta laalati kees laayik sabskiraayib jechuudha viidiyoo kiriir kana bakka hangaa hin jedha shinkiriin kun biyya keenya keessatti zaman ammaa kanatti beekamaadhaa gatiin isa ol kaana fakkaata abbaa mammee bagarabbii si dandeessisee si jedhaan. Laalame ni bareeda baay'ee bareeda mee laala. Durii dhaareera dhufa jaanaa ta'e naa jira naa gara toobii kottu gara toobii. Ayyee gara tarraa fi haadha manaa ani baay'ee si madaalu garuu. Haala kana caalaa wallahi ni gayaa wanni kana caalaa jiru bichaa kennaa walii kennuu nuyyuu wal yaadachuu nuyyuu waan guddaadha. Dirqama waan guddaa walii kennuu hin qabanii kunillee immoo waan guddaadha akka biyya keenyatti wallahi waan guddaadha maal fa'aattan uffata tokko bituu nuyyuu yeroo ammaa kana keessatti ulfaatadha. Uffata kana wajjin immootu san caalaa ulfaata kana bichaa miti abbaan maammee jiru kennaa kana caalu immootu digana baadiyootiin hojjetaa jiru kun hojjeta sadii akkuma argaa artan kan isaan sadii ta'e jira maal kan keessa dullee hin beekne mannee haalaan na wajjin kotta. Ara anumatu baasa. Anuma baasa dhiisni. Hojjechuun illee kan gubate baasullee hin rakkatini. Osoo hin sibira jirullee baasullee hin rakkatini beekoo. Beekoo himee ani mana baasu. Qonnedhaan seera taasisa maali sila dhiirri waa hojjetee danda'u isin jedha moo laalime akkanatti godhanii akkana godhanii akkanatti diriirsanii. Cirraa sheekka bitaa qabdee irra kaawwamatti agarsiisa abbaa maamme. Yalla shaatara habiibi. Allah ta'ala. Nam tokko barbuddeen kanatti irraa fuudhee asirra kaa'u. Maashaallah tabaarakallah yenne bismillah. Laalame kabajamtoota daawwattoota keenya waqtii ani hojjedhe kana mee laala maashaallah ni bareeda. Baay'ee mi'aamuu kabajamtoota keenya osoo dhuftanii daawwattoota keenya osoo dhuftanii qammaftanii. Laala xiqqooma osoo giddiitti baay'ate malee. Wanne mistira baase. Ayyee daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan jajjabeessuu irraanfatina kennaa walii kennuu waan jaalala nama haaromsurraa isa tokko jedhama mere daawwattoota keenya haadha manaa keessanii kennaa kennuun bohaarsaa isin jedha warra dhiiraa warra dubartillee dhiira bichaa miti kennaa kennuu qabu warra dubartillee abbaa manaa keessanii kennaa kennuun irraanfatina isin jedha inshallah inni gaafa rabbiin na laafise abbaa mamme ni gammachiisa. Lala kabajamtoota daawwattoota keenya goomman badannech እንደዚህ ሰርቻለሁ. Baay'ee waan dasa nama jedhu gommana dinnichaan baay'ee hojjedhee jira. Baay'ee jaaladhaanillee gommana dinnichaa nyaatan jaaladhu keessai. Kana guddaa galatoomii harkee fayyaa argatu sin jedha. Aamin. Naa jiraadhu. Aamin. Akkanumatti ani. Atillee naa jiraadhu. Qajeelumni kee bakka haa ga'u itti haa fufu jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa ani bifa kanaan manaajara kenna maannoo haadha manaa kiyya sapiraayis gochuu kiyya keessatti. Hoggora manaajarummaa darbaa isterta. Manaajara yuutubaatti aadi dhaashe. Mee daawwattoota keenya nyaannu abbaa maamee kun akkamii. Maashaallah yenne. Baay'inatiin hojjeteera. Ni mi'aayami. Ni mi'aaya ni bareeda. Ijaan ni bareeda. Mi'aa isaa immoo akka dhandhamee isin agarsiisa. Dhandhamee isin laalchisame. Dhandhamee isin laalchisame kana bifi biyyicha irraan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sapiraayisiin biraa immoo maa inni hojjettanii qoyaa isin agarsiisa. Kabraa kaawee jira. Kun sapiraayisiin biraa kana. Kana. Kun immoo sarpiraayizii yeroo hundaati.
egaa haadha manaa ofii jechuun gaa jara na hin beektanii mareen ulfaata waa hedduudha. haadha manaa jechuun gaa satirii waliiti. Mi'a bilmi'a yanni. Wallahi maasha Allah tabarakallah baay'ee mi'aaya. Bismillah. Baay'ee tole daawwattoota kenna. Nyaata akkaan mi'aadha. Yoo yaada qabaattu nu dabaliiti. Ani meeshaa kana kan godhaa. Kabajamtoota daawwattoota kenna giddiin harkisee seensisee mee qufaan kunillee akka irraa gadhiisu. Du'aayii godhaa fi kanaaf kabajamtoota kenna kana fakkaata. Nyaadhume ruuza kanaaf jaalatanii miti. Wey midhaan nyaatuun jaalatanii barra rakkoon keessan kanaaf. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya baay'ee mi'aayaa baay'ee natti tolee jira. haadha manaa kiyya kana sapiraayis gochuuf deemsi immoo yeroo kenneefi akkatti hojjetaan kun anandasna jedhee jira. Isinillee yeroo olii kenna isinillee biizii yoo taatan yeroo olii kennu nurratti haa baratamu. Haadha manaa fi gammachiisu nurratti haa baratamu. Abbaa manaa fi gammachiisu nurratti haa baratamu. Isinillee na daawwattoota keenya viidiyoon keenya kaarraa kana fakkaata. Abbaan mammoo yaada qabaatiin dabalaa yaada qabaatiin ani gara hiyyaa. Anas maan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjaan waan biraa waan jedhu qabu. Haa yaadu jenneerra. Maasalaama.